hordoftoota chaanaalii Muhammad Tuub ana haa jiraatu. Haala yeroo ammaa biyya keenya Itoophiyaa keessatti sababa koronaa vaayirasii wal qabatee filannoo darbe irratti akkaataa bulchaan biyya sanii guddicha Abiy Ahmad itti seera cabsaa jiru ilaalchisuudhaan Dr. Taanaa Habtee barreeffama fuula Facebook ofirra barreesse. Sagaleen isinii dhiyeessinaa nu waliin tura. Ashaagireen akkuma bare maal na dhibdee guddaadhaan guutamee heera cabsee aangoo irra buluuf dhidhiitataa jira. Akka odeeffannoon Addis Istaandaard har'a waaree booda taasise akka agarsiisutti filannoo arfaffaa dhiyeesse sana jechuun mana marii federeeshinii hiikoo heeraa gaafachuu hojii irra oolchuuf kaataa jira. Kana hojiitti hiikuuf mana marii bakka bu'oota yaa'ii hatattamaaf waammatee jira. Heera biyyattii irraa akkuma ifatti mul'ata ogeeyyiin seeraas irra deddeebiin akkuma ibsan dhimma filannoo dabarsanii aangoo mootummaa dheeressuu irratti wanti hiikaa barbaachisu hin jiru. Wanti hunduu ifa galaadha. Mootummaan aangoo irra jiru filannoo achi butee bara aangoo ofii dheeressuu hin danda'u. Amma mana marii federeeshinii hiikoo heeraa gaafachuun seera aangoo irraa nu tursiisu nuuf barreessaa jechuudha. Yeroo hokkara kana keessa jarri kun kana raawwachuun qabatamatti hojii heera biyyattii diiguu achumaanis hojii biyyattii rakkina isa caalatti galchuu keessatti hirmaataa akka jiran dursanii beekuu qabu. Billaa akkasii qaruu taanaan jalqaba irbaata billaa sanaa kan ta'u isaanuma. Ashaagireen aangoo irraa calalamuufan. Ashaagireen aangoo irraa calafamuun hin oolleef dhama'anii salphachuu irra of eeguun yeroo ammaa hojiin hojjetamuu qabu. Wal gargaaruun bitaa fi mirga waxalanii Abiyyiin aangoo irraa calaasuu diina ummataa fi farra nageenya biyyattii barcumaa jalatti qabuu miti. Ijoolleen Oromoo humnoota nageenya keessa jiranis kana beekanii hojii ashaagiree calasanii heera kabachiisuu keessatti hirmaachuuf qophaa'uu qabu. Abiyyi must go jechuudhaan barreeffama fi xumure. Galatooma.